ተመልከቱት ይህንን ከተማ። ይህ ከተማ ከ3 ቀን በፊት በሰደድ እሳት የተቃጠለች ሃዋዊ የምትባል የአሜሪካ ግዛት ውስጥ የነበረች ናት። መቃባ ከንልማ ከነፍረ ቁልቁሉ ዋቀተኩ አሜን። ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶት ሐማቲ ወን ዋቀዮ እጆልን ተዋይዶ አከሱማ አመንታ ብራ ከኖርዶፍታን ኦርዶፍቶኒ ቻይናሊ ዳንጋለቡ በካፊ ለፈጅርተኒት ነገኝ ዋቀዮ ሲኒፋ ባየቱ አከም ጅርቱ ገለኒ ፍልፍልኒ ዋቀዮ ዳፋተው አኒናጋ ኮቲ ኤጋ ቶርቤዋን ከነኬሳ ኩታሌኒ ብዮታ አዳዳ አካ አዱኛቲ ገድ ጉርጉዳኒ ፊ ረኮኒ ጉርጉዳኒ ሙደቻ ጅራን አሜሪካ ኩታ ቡልቺንሰ መጋላ አዋዊቲ ኢብደሰሚዳ ቡኤቲኒን ጉቱማ ጉቶቺ ኩታን መጋላ አዋዊ ከንጀደምቱ ከምቢያ አሜሪካ ኢብዳቴኒን ጉቱማ ጉቶቺ በርበዶፍቴት ይጀቹዳ ተመልከቱት ይህንን ከተማ። ይህ ከተማ ከ3 ቀን በፊት በሰደድ እሳት የተቃጠለች ሃዋዊ የምትባል የአሜሪካ ግዛት ውስጥ የነበረች ናት። እቺ ከተማ ለሌዝቢያኖች፣ ለጌዮች እና ለኤልጂቢቲኬዎች በጣም ሃይ ሌቨል ሰፖርት የምታረግ ከተማ ናት። ለመጀመሪያ ጊዜም ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን የፈቀደች ከተማ ናት። ባየ ወንተነ መገድሲሱዳ ሴራ ኡማማ በቆና ኩዳ ሰገልራ ካስኔ ጋፈ ዱብስኑ በራ ሶዶሚ ፊ ጎሞራ ሰምን ብየ ለፋረ ጅሩ ኦጂ ዋቀዮ ዲሴ ዋቀዮ ነመኑ ዲሴ ፋላ ዋቀዮ ኦጂ ሐማ ኦጀቹ ሳራ ከንከ ኬሱመቱ ዋቀዮን ጋይለ ኤብሴ ፊ ቁልቁሌሴ አዳሚ ፊ ሰኚ አዳም ሁንዳፍ ከንከነ ዲሱዳን ፋላ ከና ዲራ ወጅን ዱበራ ወጅኔ ጋይላ ገገፈቹ ኢሳንራ ከንከ ጎቻ ጭጋሲሳ ፊ ጎቻ ሐማ አማ ከነገው ፉላ ዋቀዮት ዋን ኦጀተኒ ቱራኒፍ ዋቀዮኒስ ጎቻን ኩን ሐማ ተኡሳ ጎቻን ኩኒ በዳ ተኡ ኢሳራ ከንከ በረሰነ ከንቱረን ነሞኒ ብየ ለፋረ ጅራን ሁንዱም ትሳኒ ሎጥ ፊ ኢጆሌ ኢሳራ ከነፍ ሁንዱም ትሳኒ አከ ኢሳን ብየ ለፋ ከነራ በደኒፍ uumamni bara sana ture hundumtu sanyiin bara sana ture hundumtu akka baduuf ibidda samiidhaa buusee biyya lafaa sanaa barbadeessuusaa ni yaadatama jechuudha seenaa macaafa qulqulluu kakuu moofaatiin yookiin kakuu saduraatiin. Egaa yeroodhaaf looxi akka isaan gorsu waaqayyoon itti dubbatee hojii isin hojjechaa jirtan gaarii miti. Hojii hammeenya keessa irraa deebi'aa gara waaqayyootti deebi'uudhaan gaabbii galaati. Waaqayyoon dhiifama gaafadhaa. Wanti ta'aa jiru, wanti raawwatamaa jiru kun waaqayyoon kan dheekkamsiisudha. Waaqayyoon akka nutti hin dheekkamneef dheekkamsa kana jala akka baataniif immoo gara waaqayyootti deebi'aa dhiifama gaafadhaa yemmuu jedhamutti isaan inumaatus ta'aa baasuurraa kan ka'e gochaa hamaa amma kana ga'u fuula waaqayyootti raawwatanii waaqayyoosi looxi fi ijoollee isaa akka baasanii fi ergamoota isaa lama galgala gara Soodomii fi Gomoraatti akka erge seenaa macaafa qulqulluu kanarraati ni arganna jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti ergamoonni waaqayyoo naannoo warra waaqayyoon sodaatanii ni buufatu. Lafa rakkoo isaanii keessaa isaan oolchu jechuudhaan faaruu Daawitii irratti akkuma barreeffamee jiru looxii fi ijoollee isaa oolchanii isaan irraa kan hafan garuu guutumaa guututti ibiddi samiidhaa bu'ee biyya lafaa sana hundumaa akka barbadeessee fi akka balleesse seenaa macaafa qulqulluu kun ni ka'a jechuudha. Ammas egaa wanti Ameerikaa kutaa bulchiinsa magaalaa Awwaawii keessatti mudatee Soodomii fi Gomoraa lammaffaa ta'uu isaati jechuudha. Egaa kutaan bulchiinsa magaalaa Awwaawii kuni baay'ee bal'oo fi guddoo kan taate jiraattonni yookiin immoo namoonni magaala sana keessa jiraatan heddumminaan kan jiraatanidha jechuudha. Egaa kutaa kana keessatti yeroo jalqabaadhaa fi wanta seenaa ta'ee macaafa qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 19 irratti barreeffamee ture sana gaa'ila saala wal fakkaataa dhiira wajjin dhalaa wajjin sodaa tokko malee bakka barbaadanitti gaa'ila saala wal fakkaataa kan akka isaan gaggeessaniif yeroo jalqabaatiif kan eeyyamte kutaa bulchiinsa magaalaa kanaati jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisudha jechuudha. Kanarraa kan ka'e gaa'illi saala wal fakkaataa kuni magaalaa kanarraa kan jalqabe amma guutuu addunyaa hunduma wal gahee
Inumaatu gara biyya keenya Itoophiyaattis yeroo ammaa kana galee balaa adda addaa uumaati kan inni jiru jechuudha. Bulchiisa magaalaa kanaa keessatti kan eeyyamame taansuudhaan afurri 666 akkasuma Lusifarii ilmunumaatii warreen jedhaman akka isaan bilisaatiin daabiloosiin waaqeffatan yookiin immoo waaqeffannaa seexanaa akka isaan waaqeffatan guutumaa guututti eeyyama kan kennite keessaa kutaa bulchiinsa magaalaa kanaati jechuudha. Yeroo jalqabaadhaaf siidaan afuraa hamaa yookiin immoo mallattoon afuraa 666 kuni akka biyya sana keessatti dhaabbatee warreen sirna kanatti amananii fi isaan bulan bilisaatiin sodaa tokko malee bahanii akka isaan waaqeffachuu danda'anii fi akka namoota birootti labsii kana labsaniif mirga guutuu kan laattee fi biyya kanadha jechuudha. Egaa baay'ee nama gaddisiisa. Guutumaa guututti hojii hamaa amma kana ga'u fuula waaqayyootti xiqqaadha hanga guddaatti akka raawwatamuu fi kutaa bulchiinsa magaalaa sanaa dabalatee jiraattonni achi keessa jiran gochaa ciggaasisaa kana akka isaan raawwatan taasifameetu jira jechuudha. Macaafni qulqulluun maal jedha? Hawwiin cubbuutti nama geessa, cubbuun immoo du'a namatti fida jedha. Akkuma macaafni qulqulluun jedhee cubbuu guddaan isaan fuula waaqayyoo fuulduratti raawwatan egaa adabbii hanga kana ga'uu fi isaan gahee jira, firii hojii isaanii argataniiru jechuudha. Egaa kun guutumaa guututti biyyoota yookiin immoo kutaalee addunyaa hundumaaf barumsa ta'uu waan danda'uu fi namni sammuu qabu, namni hubachuu danda'u kanarraa baratee akka inni of eeggachuu danda'u kan ibsudha jechuudha. Kan baay'ee nama dinqu, nama ajaa'ibu garuu magaalaan sun guutumaa guututti daangaan gadaangatti qarqara hanga qarqaraatti ibidda samiidhaa bu'e kanaan kan gubattee fi kan barbadoofte akka deebitee hin mul'annetti daaraa taatee kan badde yoo ta'u, wanti baay'ee nama ajaa'ibu garuu waaqayyo hojiinsaa ajaa'ibaa fi dinqii ta'uusaa agarsiisu bataskaanni yookiin immoo manni kiristaanaa kutaa magaala sana keessa jirtu osoo hin tuqamin, osoo hin gubatin, biqiloonni achi keessa jiranillee baalli isaanii osoo hin coologain, afuun isaanii dandamachuun isaanii baay'ee nama dinqisiisuu fi gaarummaa waaqayyo ammam guddaa akka ta'e, ajaa'ibni hojiin waaqayyo ammam ajaa'iba akka ta'e kan nama hubachiisudha. Mee viidicha ilaallee adeemna. Egaa manni kiristaanaa amma isin ilaalaa jirtan kun osoo waa tokko hin gubatin, osoo ibiddi irra hin bu'in, kutaan magaala sana guutumaa guututti barbadooftee osoo jirtu garuu manni kiristaanaa kun akkaataa kanaatiin ba'uun ishee baay'ee wanta nama ajaa'ibudha. Waaqayyo hojiinsaa dinqiidha. Waaqayyoon gaarummaan isaas bal'aadha jechuudha. Mana kiristaanaa jechuun egaa bultoo waaqayyoo waan ta'eefiyyuu wanti amma gaggeeffame raawwate kun ajaa'iba nama jechisiisa jechuudha. Waaqayyoon hojiinsaa guddaadha. Isa galateeffachuurraa kan hafe egaa wanti kan biraa ta'uu hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa akkuma argitan manni kiristaanaa kun otoo hin gubatin baheetu jira jechuudha. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u, nama hubachuu danda'uuf barumsa guddaadha jechuudha. Namoonni baay'een mana kiristaanaa balleessuudhaaf, barbadeessuudhaaf karaa adda addaatiin baroota yoodiitti gudutti firraa jalqabee amata giraanya dabalatee bataskaana yookiin mana kiristaanaa balleessuudhaaf yaadiin isaan gochaa turan guddaa ta'ullee manni kiristaanaa ammaatti darbitee borus dabartee ni jiraatti. Waaqayyos immoo kana nu barsiisuudhaaf jecha ibidda kallattii hundaan roobe kana keessaati manni kiristaanaa kun akka ishiin baatu taasiseetu jira jechuudha. Kun ajaa'iba guddaadha jechuudha. Dabalataan jechuudha wanti baay'ee nama gaddisiisu yeroo ammaa kana kutaalee biyyoota addunyaa adda addaa keessatti ibidda qofa osoo hin ta'in obomboleettiidhaan akkasumallee lolaa bishaanitiin bobbeedhaan rakkoon adda addaa addunyaa muudachaati kan jiru jechuudha. Warri nuti ammarra jirru kun bara dhumaa ta'uusaa kan nu agarsiisu, namni kamuu dammaquu danda'uun kan isarra jiraatudha jechuudha. Torbeewwan darban kana biyyoonni akka Chaayinaa, Indiyaa, Human biyyoonni adda addaa kutaaleen addunyaa hundumti isaanii karaa adda addaatiin adabbii adda addaati kan isaan fudhachaa yookiin immoo adabamaa turanii, kaan isaanii lolaadhaaniin, kaan isaanii obomboleettiidhaan, kaan isaanii immoo rakkoo ibiddaatiin, gubiinsa ibiddaatiin rakkoon adda addaa biyyoota addunyaa muudachaati kan inni jiru jechuudha. Biyyoota tokko tokkotti immoo sochiin lafaas raawwachuudhaan yaaddoo addunyaa ta'eetu jira jechuudha yeroo ammaa kana.
Kun immoo kan nu agarsiisu egaa bara dhumaa ga'uu isaati kan nu agarsiisu. Dabalataan baay'ee kan nama gaddisiisu biyya keenya Itoophiyaa keessa sirni sodomummaa kun yookiin immoo warra gee kan jedhamanii fi sirna sodomummaa kana gaggeessan galuu isaanii ni beekama. Namoonni hundumtuu karaa danda'aniin sooshaal miidiyaa fayyadamuudhaan waan kana balaaleffachaa turuun keenya ni yaadatama. Namni waan kana balaaleffanne hin jiru. Dhaabbileen mootummaas ta'e namoonni dhuunfaas jiraattonni hundumtuu balaaleffachaa turuun keenya ni yaadatama. Kanaan wal qabatee sagaleen guddaan dhagahame wanti kun akka inni bakka itti dhaabbatu sababa ta'eetu jira jechuudha. Keessumattuu hojii kana hojjechuudhaa fi tiitookiin hojii guddaa hojjeteera jechuudha. Namoonni hedduun piroofaayilii isaanii sirna sodomummaa kana ni mormina kan jedhu irra kaawwachuu isaanii fi viidiyoo garaagaraa hojjetanii poosti gochuu isaaniirraa kan ka'e akkasumallee namoonni sirna kana gaggeessan biyya keenya Itoophiyaa keessatti yoo argaman hanga hidhaa waggaa 15 akka itti murtaa'uu fi reebicha akka isaan irratti raawwatamuudhaaf yommuu murtaa'ee turetti egaa warri sirna sodomummaa kana gaggeessan Itoophiyaa keessa galanii kan jiran sagalee isaanii karaa sooshaal miidiyaa addunyaa kan ta'e tiiktookidhaan amma dhageessifachaa jiraachuu isaanii ifoomeetu jira jechuudha. Warri sirna sodomummaa kun yeroo ammaa kana yaaddoo guddaa keessa jirra. Itoophiyaa keessatti akka sirni kun hin gaggeeffamneef karaa adda addaatiin daangaan nurra kaawwameera, qoqqobbiin nurra kaawwameera. Akkasumallee adabbiin akka nurratti ta'uu fi biyya kana keessa sodaa guddaa waan qabnuufu kan ammoo kan raawwate tokkoffaan sooshaal miidiyaa keessaa tiiktookiin gahee guddaa waan taphateefiyyuu kanaafuu namoonni viidiyoo gurguddaa yookiin immoo warreen viyuu gurguddaa fi filoorii gurguddaa warreen qaban dhimma kana warreen balaaleffachaa turan viidiyoon isaanii akka nu dhabamsiifamu yookiin immoo akka diileet nu ta'u akkasumallee namoonni sirna sodomummaa kana morman akkaawuntii isaanii akka nuuf cufamu jedhanii gaafataniiru jechuudha. Dhaabbata yookiin immoo kaampaanii tiiktookii jechuudha. Dhaabbanni yookiin kaampaaniin tiiktookis immoo dhimma kana fudhachuudhaan namni sirna sodomummaa mormu akkasumallee viidiyoo mormii kana dhageessu yoo jiraate akka viidiyoon isaa diileet ta'u akkasumallee akka akkaawuntii isaa cufamu nan taasisa jechuudhaan walii galtee taasisaniiru jechuudha. Guutumaa guututti egaa kan nu agarsiisu sooshaal miidiyaan keessaa tokkoffaa irratti tiiktookiin sirna sodomummaa kana babal'isuudhaaf gahee guddaa akka hojjechaa jiruu fi waliigaltee akka isaa wajjin taasisedha jechuudha kan dhagahamaa jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa guutumaa guututti egaa Waaqayyoon wanta kana nurra haa hidhu jechuun barbaachisaadha. Egaa akka waliigalaatti biyyoonni addunyaa yeroo ammaa kana cinqee keessa galaniiru kun bara dhumaarra geenyeerra uumaa shakkii tokko hin qabu. Mallattooleen bara dhumaatti raawwataman keessaa isaan gurguddoodha. Kun egaa raawwachuun isaa ammallee dhuma miti. Kanaa olitti wantoonni raawwatamuudhaa danda'an akka jiran macaafa qulqulluu keessatti keessumattuu Wangeela Maatewos boqonnaa 24 irratti baroota dhumaa maal akka raawwatamu bal'inaan kaa'ee jira waan ta'eef kanaaf egaa furmaanni hanga dhumaatti kan dhaabbatanii fayyaa waan jedhuuf hanga dhumaatti dhaabbannee fayyuudhaaf jabaannee kadhachuun barbaachisaadha. Hojii gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Waan Waaqayyoon jibbu waan Waaqayyoon gaddisiisu irraa fagaannee Waaqa keenya uumaa keenyatti boonyee jabaannee amantaadhaan dhaabbachuutu furmaatadha malee waan addunyaan amma keessa jirtu kana laallee yoo kan raafamnu ta'e egaa rakkoo adda addaa keessa gallee foon keenyaanis lubbuu keenyaanis qorumsa keessa galuun keenya hin oolu waan ta'eef egaa kanaaf akkuma Daawit dubbate mirga keetti kumni tokkonii kufu bitaa keettis kumni tokkonii kufu ati garuu hanga dhumaatti jabaattee yoo dhaabbatte kana hundayyuu ija keettiin ilaaltee dabarta waan jedhuuf egaa inni guddaan amma kan nurraa eegamu jabaannee Waaqayyotti amannee laphee qulqulluudhaaniin Waaqayyotti bu'uu fi amantaa keenyatti cimnee dhaabbachuu gaabbii galuu fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhannee bara dhumaa kanaa fi ati nu dabarsii ibidda bara hamaa kana keessa nu dabarsi jennee qophoofnee dhaabbachuutu furmaatadha waan ta'eef iyyuu egaa Waaqayyoon nu haa gargaaru akkasuma waliif kadhachuun barbaachisaadha. Egaa biyyoonni guutummaa addunyaatti biyyoonni gurguddoodha ofiin jedhan humna qabna beekumsa qabna warreen jedhan biiftuu irratti yookiin addeessa irratti mana ijaarra kanneen jedhanii dhaadannoo guddaa keessa turan bifa kanaan guyyaa tokko yookiin immoo sa'aatii muraasa keessatti addunyaa kanarraa akka dhabaman taasiseetu jira jechuudha. Waaqayyo kun hojii Waaqayyooti. Egaa Waaqayyoon warra isarratti ka'an irratti warra isaan morman irratti hinaafadha hin callisu. Kanaaf namni Waaqayyo irratti ka'e Waaqayyoon injifates hin jiru. Egaa sabni Fara'ooni bara Musee Waaqayyo irratti ka'anii saba Israa'el irratti ka'an bishaaniin galaanaan nyaatamaniiru. Bara Soodomii fi Gomoraas ibiddaan badaniiru. Bara Nohis immoo egaa bishaaniin nyaatamaniiru. Egaa namni Waaqayyo irratti ka'e milkaa'e tokkollee hin jiru waan ta'eef iyyuu falli isaa furmaanni isaa Waaqayyo irratti ka'uu osoo hin ta'in Waaqayyotti amananii Waaqayyoon dhiifama gaafatanii gara Waaqayyotti dhiyaachuutu furmaatadha waan ta'eef iyyuu jabaadhaa. Amantoonni amantaa keessanitti cimaa hin laafina.
karaa adda addaatiin wantoonni adda addaa nama sodaachisu mul'achuu danda'u. Kana hundumaa immoo kan darbinu kadhannaadhaa fi amantaadhaani. Kun immoo akka raawwatamuuf dursee macaafni qulqulluun nutti himeera. Wanti Waaqayyoon dubbate immoo utuu hin raawwatamin hinaaf waan ta'eef iyyuu kanaaf furmaanni jabaannee hanga dhumaatti cimnee dhaabbachuudha waan ta'eef Waaqayyoon hunduma keenya cimsee nu haa dhaabu. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu, kan dhukkubsatan Waaqayyoon nuuf haa fayyisu. Bara hamaa kana jala dabarsee Waaqayyo gooftaan hunduma keenya dhufaatii isaadhaaf qophaa'oo ta'anii akka nutti dhaabbannu hunduma keenya nu haa taasisu. Bara dhumaatti kanaatiif sababa akka hin taane Waaqayyoon hunduma keenya nu haa eegu. Qophii kan biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Sheer gochuudhaaniin, laayik gochuudhaaniin namoota hunduma biraan nu ga'a. Warreen haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan miseensa ta'uudhaan barnoota asiisinii darbu hunda baradhaan affeerraa qophii kooti waan dhaggeeffattaniif galatooma. Usbaata Egzaabeer.